Okay. Abbaan lapheedha. Ilmi sagalee yookiin jecha. Afur immoo hafuuraa jechuudha. Abbaan lapheedha. Ilmi jechaa. Afur immoo jireenyaa jechuudha. Kana gaafa isinii jedhu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkana jedhee nutti dubbatee jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhee dubbatee jira? Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 28. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 28. Ani abbaa keessaa ba'ee dhufee jedhe. Ani maal keessaa ba'ee dhufee? Abbaa keessaa ba'ee dhufee jedhe. Yesuus maalidha jenneerra? Ilmi maalidha jenneerra? Jecha jechuudha. Abbaan lapheedha. Ilmi jecha yookiin sagaleedha. Afurri immoo hafuuradha jechuudha. Silazii jechi eenyurraa ba'e jechuudha? Abbaa irraa ba'e jechuudha. Afurri immoo eenyurraa ba'e jechuudha? Abbaa irraa ba'e. Waa'ee hafuura qulqulluu gaafa dubbatu immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 26. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 26. Warri koomintii caafsan irratti mul'ataa hin jiru. Siraataan qaqqabadhaa jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 26. ማል ጀዳ እኔ ከአብ የሚወጣውን አጽናኙን መንፈስ ቅዱስን ይልክላችኋለሁ አኒ አባይ ራ ከንበው ኢሰሲን ጀጀቤስ አፉረ ቁልቁሉ ኢስኒፍ ነንርጋ አጀ ስለዚህ አፉረ ቁልቁሉን አባራ በይ ኢልሚ አባራ ደለቴ ይጭ ኦኬ ኢልሚ አባራ ደለቴ አፉረ ቁልቁሉን ራበ አባይ ራበ ይጭ ከነጀቹን አባን አፍ ኢልሚ አባራ ዋን ደለቴ አፉሪ አባራ ዋን በይ አባን ኢሳን ዱርሴ ኢሳን ኩን ቦዴ ዱፈኒ ገንጀዳሙን ጅሩ ይጭ fakeenyaaf ani abbaa lapheetti yoo fakkeessine yookiin yaadatti yoo fakkeessine laphee kiyyaan yaadeen sagalee kiyyaan ba'ee hafuura kiyyaan ba'aa jechuudha. Garuu gaafan yaadu lapheen kiyya durse osoo hin taane waanuman lapheetti yaade qisxatiinumaan yaadetti hafuurri maal sagaleen ba'aa hafuuraan ba'aa jechuudha. Lapheen koo kophaatti dubbachuu hin danda'u, sagaleen koo kophaatti dubbachuu hin danda'u, hafuurris kophaatti jiraachuu hin danda'u jechuudha. Isinii galaadha? Kun qaama kiyyaadha jechuudha. Qaama Daawitii gaafa jettanii sagalee kiyya anamma hojii tokko isinii barsiisuudhaa fi laphee irratti yaadu na barbaachisa, sagalee ittiin dubbatu na barbaachisa, hafuura ittiin baasu na barbaachisa jechuudha. Silazii Waaqayyo jiraachuu isaatii fi laphee yookiin abbaan isa barbaachisa, ilmi isa barbaachisa yookiin sagaleen isa barbaachisa yookiin jechi isa barbaachisa yookiin immoo hafuurri akkasumas hafuurri isa barbaachisa jechuudha. Silazii abbaan in dursa jechuu osoo hin taane abbaan ilman dursu, ilmi abbaan dursu, hafuurri qulqulluunis abbaaf ilma booddeetti nafu jechuudha. Qaama Waaqayyootti barri qaamni Waaqayyootti wal jijjiiree jiraatee hin jiru jechuudha. Barri qaamni Waaqayyoo itti adda adda ba'ee jiraate hin jiru jechuudha. Akkamitti ilmi qaama Waaqayyoo ta'e hafuurri qulqulluu qaama Waaqayyoo ta'e kan jedhus immoo in ilaallaa jechuudha. Mee gara kitaaba qulqulluu Isaayyaas 66 jalqabas ni dhaqqase. Isaayyaas 66 jalqabas ni dhaqqase. Akkana jedha. አነብላችኋለሁ። እነዚህ ሁሉ jalqaba isatti mana koo ijaartan jedheera Waaqayyo. Okay, lakkoofsa tokko gubbaarratti Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa tokko gubbaarratti 66 lakkoofsa tokko gubbaarratti እነዚህ ሁሉ እጄ ሰርታለችና እነዚህ ሁሉ የኔ ናቸውና ይላል እግዚአብሔር። እጄ ምን አድርጋለች? አርኪኮ ማልጎቴቲ ላፋካና ዋን ሁንዱማ አርኪኮ ኡሜራ ዋን ሁንዱማ አርከኮ ቱሜ ጀ Iksi lama fasin indabala.
lakkoo Isaayyaas boqonnaa 45 lakkoobsa 12. Isaayyaas 45 12. Isaayyaas 45 12. akkana jedhee dubbatee jira. እኔ ምድርን መሰርቻለሁ አኒ ለፋ ኡሜራ አኒ ማል ኡሜራ ለፋ ኡሜራ ነማስ ለፋ ከሰቲ ለፋ ረቲ ኡሜራ ነማስ ለፋ ረቲ ኡሜራ አኒ አርካ ኮቲነን ሰሚወን ኡሜ ጀ ani harka kootiin maalume samiiwwan uumee jedhe lafas kan hin uume harka kiyyaanii jedhe qabataniitu ibsi lama isinii kenne. Eeshin asirratti harka koo jedhee kan waamaa jiru eenyu jennee yoo kitaaba qulqulluu iddoo biraa deemnee ilaalle wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoobsa 9 gubbaa irratti maal jedha? ለሰው ሁሉ የሚያበራ boqonnaa 1 lakkoobsa 9 ijjee isa jedhee sarara dhalaa jala ijjee mirriin tartaraallechi ka jedhe waaqayyo harka kootiin samii uume ka jedhe waaqayyo jechuudha. Yohaannis boqonnaa 1 lakkoobsa 9 gubbaa irratti maal jedha? ለሰው ሁሉ የሚያበራ እውነተኛ ብርሃን ወደ ዓለም ይመጣ ነበር ዓለምም በእርሱ ሆነ ይላል። nama hundumaaf kan ifni dhugaan gara addunyaatti dhufe addunyaanis isaan ta'e addunyaanis eenyuun ta'e isaan ta'e isa kamiin isa gara addunyaatti dhufe ificha dhugaadhaan jechuudha. Ifichi dhugaan kun immoo eenyu yoo jenne waaqayyo harka kootiin addunyaa uume isa jedhee Isaayyaas 45 gubbaa irratti dubbate sanidha jechuudha. Ifni dhugaa kun immoo eenyu kan biyya lafaatti dhufe ilmadha jechuudha. የእግዚአብሔር ልጅ ከጀደመ የእግዚአብሔር ቃል ከጀደመ ክርስቶስ ኢየሱስ ዮኪንሞ ኢልማ ይሰጀደመዳ አጀቹ የልቀባ ዋቀ ማሊኑ አዱኛ ከነ ሄደ ሰገሌ ኮ አርከ ኮዳን አዱኛ ከነው መጀ ከዛ ወንጌል ዮሐንስ በቆናታ ጉባረትሞ ጋራ ኢፍኒ ዱጋን ገረ ቢየለፋት ዱፌ ኢፍኒ ዱጋን ገረ ቢየለፋት ዱፌ ገራ ቢየለፋት ዱፌ እርገደ ዓለሙ በርሱ ሆነ አዱኛንስ ኢሳንቴ addunyaanis eenyuun ta'e addunyaanis isa dhufe kanaan ta'e isaan uumamee jedhe isaan uumamee jedhe. Eessi ammas Ibroota boqonnaa 1 gubbaadhaan ilaalla jechuudha. Ibroota boqonnaa 1 lakkoobsa 1 gubbaa irratti kitaabni qulqulluun akkas godhee nutti himee jira jechuudha. Eessi Ibroota boqonnaa 1 lakkoobsa አንድ ቁጥር ሁለት ቁጥር ማለት ነው። ዕብሮተ boqonnaa 1 lakkoobsa 2 ካስኔ ይውላል ተኩማ ካስኔ ሲኒን ዱቢሳ እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን ለነቢያት ሁሉን ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዓለምን በፈጠረበት አርጊታኒ ኤላ waaqayyo Ibroota boqonnaa 1 lakkoobsa 1 durii karaa abboota keenya karaa raajotaa nutti dubbate amma immoo jedhe karaa isa addunyaa ittiin uume sila maaliin uume jedhe waaqayyo addunyaa kan Isaayyaas 45 gubbaa harki kiyyaa maal uume harki kiyyaa maal jedhe harki kiyyaa kana uumeeraa jedhe addunyaa kana uumeeraa jedhe Ibroota boqonnaa 1 lakkoobsa 1 Ibroota boqonnaa 1 lakkoobsa 1 Isaayyaas 45 lakkoobsa 12 Isaayyaas 45 12 irratti maal jedhe samiinii fi lafti harka kootiin hojjetame natu uume jedhe waaqayyo natu uume jedhe. ስለዚህ
Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko gubbaarratti immoo ifni dhugaan gara biyya lafaatti dhufee jedhe. Addunyaanis isaan uumamee jedhe. Elaa akkasii walitti raarsa akkasii ni galuuf isinitti himaa jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 9 jechuudha. Addunyaanis isaan uumame. Isa kamiin? Ifa dhugaa isa gara biyya lafaatti dhufe. Ifni dhugaan kun eenyu kan jedhu booddeetti illee ibnee Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 gubbaarratti ilaalla jechuudha. Kitaaba qulqulluuratti Wangeela Maatewos gubbaarratti qabarraa jiru waa'ee ifa dhugaa kanaa jechuudha. Ibroota boqonnaa tokko gubbaarratti maal jedhaa? Lakkoofsa tokko kaasanii yoo ilaaltanii Waaqayyo dur karaa raajotaa nutti dubbataa ture. Karaa raajotaa namootatti dubbataa ture Waaqayyo. Amma garuu isa ittiin addunyaa uume karaa ilma isaa nutti dubbatee. Ilma isaa kan jedhame kun kitaaba Isaayyaas gubbaarratti maal isaati? Maal jedhee waame asitti? Harka kiyyaa jedhee waame jechuudha. Okay? Harka koo jedhee kan waame Ibroota gubbaarratti immoo maal jedhee? Ilma isaa jedhee jechuudha. Ilma isaa jedhee, ilma Waaqayyoo jedhee. As gubbaarratti harka Waaqayyoo jedhee, as gubbaarratti immoo ilma Waaqayyoo jedhee. Karaa ilma isaa addunyaa kana uumee jedhee erga nutti himee booddee ለኛ bara dhumaa kanatti nutti dubbatee erga dee booddee እርሱ የክብሩ መንጸባረቅና የባህሪው ምሳሌ ሆኖ ሁሉም በስልጣኑ እየደገፈ ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ። ኢኒ ዋንዱ የባህሪው ምሳሌ ሆኖ የመንጸባረቅና የባህሪው ምሳሌ ሆኖ ሁሉም በስልጣኑ እየደገፈ በስልጣኑ ቃል እየደገፈ ኃጢአታችንን በራሱ ካነጻ ኢኒ የባህሪው ምሳሌ ሆኖ ፈኬኛ ዋቁማ ዮኪንሞ fakkeenya jedhama baahiri jechuun fakkeenya jechuudha afaan Oromootti misaaleetu hin taane fakkeenya jechuun amala jechuudha. Amala osoo hin taane baahiri jechuudha. Baahiri. እግዚአብሔር ባህሪ ማለት ነው። እግዚአብሔር ባህሪ jechuun fakkeenya Waaqayyoo jedhama jechuudha. Inni fakkeenya isaa ta'ee hunduma jecha aangoo jecha isaatiin እየደገፈ Yookiin jabeessee cubbuu keenya erga ofii isaatiin nurraa miicee booda gara ulfina isaa taa'ee jedhe. Inni addunyaa uume kun. Inni Waaqayyo ittiin addunyaa uume jedhee as gubbaarratti dubbatame jechuudha. Silazii Waaqayyo qaama isaa kan ta'e abbaan qaama Waaqayyooti, ilmi qaama Waaqayyooti. Afurii qulqulluunis qaama Waaqayyooti. Qaamonni kun gargar ba'anii jiraachuu hin danda'an jechuudha. Okay? Gargar kophaatti waaqummaa hin qabu qaamni Waaqayyoo kun jechuudha. Waaqummaan qaama sadii qaba. Qaamni sadan kun waaqummaa tokko qaba jechuudha. Okay? Kasa harka Waaqayyoo inni jedhame kun as gubbaarratti ilma Waaqayyoo jedhamee waamamee jira. Akkasuma Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 gubbaarratti maal jedhe isinitti fakkaate? Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 gubbaarratti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 3 gubbaarratti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 gubbaarratti akkana waan jedhu sagalee Waaqayyoo tokko argannaa waa'ee isa amma qaalii jedhame amma isaa harka Waaqayyoo isa jedhame kana deebi'ee immoo isa ilma jedhame kana akkamitti akka jedhu nutti himaa jechuudha. Akkana jedha. Maal jedha isinitti fakkaate? Musee lakkoofsa 13 kaasaati dubbisaa 14 kaasaati jechuudha. Lakkoofsa 14 Museen በምድረ በዳ እባብ እንደሰቀለ ሙሴን jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 14 kaasanii 16 jechuudha. Museen lafa onaatti bofa akka fannisee በእርሱ የሚያምን akka fannisee akkasumas kan isatti amanu hunduu jireenya akka qabaatuu fi malee akka baduuf osoo hin taane የሰው ልጅ ይሰቀል ይገባል ilmi namaa fannifamuun isaaf ni ta'a erga boodde በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ kan isatti amanu hunduu jireenya qabaatuuf malee akka baduuf Waaqayyo tokkicha ilma isaa biyya lafaatti ergee
hanga kennuufitti biyya lafaa jaallate. Waaqayyo biyya lafaa tokkicha ilma isaa hanga kennuufitti maal godhee jaallate. As gubbaarratti ilma jedhamee kan waamame kun eenyu? Gaafa jennee ilaallu Isaayyaas 45 gubbaarratti ሰማያትን ምድር ፈጥራለች ምድርን ፈጥራለች ከጀዴ ሰና ይጁ አርኪኮ ሰሚወን ኡሜረ ሰሚወን ለፈወን ኡሜኒ ጀደሜ ኩን ኢልማ ዋቀዮ ጀደሜ ዋማሜረ ይጁ አከሱመስ ወንጌላ ዮሐንስ በቆና ሰዲ በቆና ተኮ ዳኮስ ተኮ ደነ ይወላሌ የቸኮልኩኝ ነው